Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadha aappii kana isinitti agarsiisaa jechuudha. Aappiin kun waan baay'ee tokko filatamaa fi baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. KineMaster jedhama. Waan barbaadan ittiin gochuu dandeettanii warroonni YouTube dadaddan akkasumas warroonni TikTok irratti, Instagram irratti, Facebook irratti waan garaagaraa viidiyoo garaagaraa hojjettan footoo piikcharii keessanillee akka barbaadan ittiin gochuu dandeettan jechuudha. Kanaafiyyuu aappiin kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafiyyuu aappii kana maal akka ta'e jalqabarraa hamma dhumaa isin barsiisa jechuudha. KineMasteriin kun aappii baay'ee tokko nama fayyadu waa hundaafiyyuu aappii hunda caalaa jechuudha. Kanaafiyyuu na faana turaa hamma dhumaa isinitti agarsiisa. Kuno KineMasteriin yeroo banamu haala kanaan isiniif banamaa jechuudha. Kuno isin iddoo pilaasii qabu bakka xiyyaa agarsiisu kana achirra kilik gootanii jechuudha. Haala kamiin akkami akka itti fayyadamtan hunda isinitti agarsiisaa jechuudha. Kuno as bira tuqxanii jechuudha. Kuno as bira tuqxan 16:9 kun dammoo YouTube'aaf fayyadaa jechuudha. Baay'ee tokko waan baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Inni garanaan jiru 9:16 kun dammoo TikTokidhaan kan fayyadu yoo ta'u, inni kun dammoo Instagramaaf fayyadaa jechuudha. Tokko tokkoon kun dammoo Instagram wayim dammoo Facebook irratti viidiyoo maxxansuudhaaf. Inni kun kan YouTube yoo ta'u, kun kan TikTok kan dhumaa kun dammoo kan Instagramaati jechuudha. Kan YouTube kana wajjin haa ilaallu meenu fakkeenyaaf jechuudha. Kun as bara background kadhu kanarra dhooftanii jechuudha. Iddoo xiyyaa kan argaa jirtanii miti. Achirra dhooftanii kalarii barbaadan as keessa jira. Kan barbaadan filattanii jechuudha. Kam isinitti tole jechuudha. Baay'eedha lakkoofsa hin qabu. Mi'a nama fakkeenyaaf kana filadhu. Haala karaan kalarii boora kana filadhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf haala kanaan akkanatti achi daqiiqaa dheeraa gochuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan akka barbaadaniif jechuudha. Haga viidiyoo hojjechuu barbaadan san isiniif ga'utti achi harkisuu dandeessan jechuudha. Kunoo kalarii haala kanaan filachuu dandeettan jechuudha. Kunoo kalaroota baay'eetu jira jechuudha. Erga filattaniin booda dhuftanii iddoo raayitii kana tuqxanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kunoo kalarii ergitanii gara kalarii kanaatti jijjiiree jira jechuudha. Haala kanaan bifa barbaadan jijjiiruu dandeettanii mee isinitti agarsiisa. Kunoo KineMasterii waa 4 ofirraa qaba. Layer Media, Audio Record kan waa baay'ee ofirraa qaba. Kana hunda takka takkaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Mee layer kadhu kana wajjin ilaalaa jechuudha. Haala kanaan kunoo layer kadhu kana dhuftan miidiyaatu jira, effect kadhu jira, sticker, text, hand writing kadhu wanna 5 of keessaa qaba layeriin kun bichaan. Mee fakkeenyaaf miidiyaa isinitti agarsiisu an fakkeenyaaf kana keessaa kunoo mee haala kanaan suuraa kana ilaaltanii jechuudha. Suuraa kana mee filanneetiin yoo jenne suuraa kana akka barbaanne haala kanaan guddisuu dandeenya jechuudha. Akkasumas dammoo duuba background isaa kunoo kalarii kana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Akka barbaannetti jechuudha kalarii kanaan kunoo as bira dhuftanii Chrome key kadhu kan argitanii isarra yoo tuqxaniitiin hin jettan as dhuftanii enable bakka kan argaartanii onii gootan. Kunoo kalariin backgroundin duuba isaa irraa badee jira jechuudha. Haala kanaan akkana sirreessanii fakkii namaa qabu san jechuudha. Akkana haala kanaan kunoo kalarii isaa akkana sirreessuu dandeettan bakka xiyyaa kana argaa jirtan jedhee yaada. Haala kanaan sirreessuu dandeettan jechuudha. Kunoo argitanii irraa qulqullaa'ee jira. Haala kanaan bifa kana irraa qulqulleessuu dandeettan. Mee ammas miidiyaa kana bira deebineetiin jechuudha. Mee viidiyoo haa fudhannu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kiyya kana fakkeenyaaf isa kana jechuudha edit godhee ture duraan jechuudha. Kunoo inni kun orjinaalicha isaati jechuudha. Mee haala kamiin akka edit godhe isinitti agarsiisaa jechuudha. Kunoo haala kanaan ammas deebinee haala kanaan miidiyaa keessaa baafanna jechuudha. Isinii galaa jira yaada. Kunoo viidiyoon isa kanaa jechuudha. Kunoo haala kanaan argitanii haala kanaan viidiyoo qulqulleesseetiin haala kanaan baasa. Haala kanaan yeroo itti aanu steepii paartiitti aanu isiniif qabadhee dhiyaadha. Amma barumsa KineMasterii irra turraa jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Viidiyoo kan akka barbaanne kunoo Chrome key keessaa background isaa balleessuu dandeenya jechuudha. Kunoo as bira dhuftanii crop illee gootanii muruu dandeettan jechuudha. Viidiyoon kun yoo guddaa ta'e haala kanaan muruu dandeettanii jechuudha. Kunoo argitanii haala kanaan sirreessuu dandeettanii jechuudha. Kunoo argitanii akkasuma dammoo Chrome key kan argitanii haala kanaan asirraa yoo tunne background duuba isaa kunoo akkasi qulqullaa'aa jechuudha. Haala kanaan irraa balleessuu dandeettan jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti tolu. Ammas effects bakka kana laallaa jechuudha. Mee inni kun hojiin isaa maali kan jennu jechuudha.
fakkeenyaaf barreeffamni yoo jiraate waa wahii akka inni hin mul'anne yookiin dammoo imeeloo yoo qabaatan kan uwwisu yookaan dammoo dimzizi kan godhu jechuudha. Haala kanaan effektii fakkeenyaaf mee as tekstii kana fudhanne qubeetaa kana jechuudha barreeffama haala itti barreessan jechuu kun as bira jechuudha. Fakkeenyaaf mee barreessee ka'ee achi isin agarsiisa. Fakkeenyaaf Ashimtuu Beeoroo jedhee barreessee jira. Isa kana erga barreessee mee haala kamiin effektii kanaan kun as bira dhufnee qubeen kun akka seeraan hin mul'anne kan godhu kun argitanii kun isa kana jechuudha dimzis gochuu danda'a jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha kalarii isaa akka hin mul'anne kan godhuu danda'u jechuudha. Waan akka fakkeenyaaf waan ta'e waan kamerraayyuu jechuudha. Inni stiikar jedhu kun dammoo jechuudha stiikarii garagaraa asirraa buusu jechuudha. Kun haala kanaan jechuu stiikarii waan ta'e waan babbareedaa waan akka onneefaa waan abaaboo waan ta'e hunda kun stiikarii jedha. Kun stiikarii asparaa viidiyoo edit gochuu jirtan kanarratti waan barbaadan dabaluu dandeettan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Inni xumuraa kun aspara jechuudha. Kun akkana haala kanaan tekstii barreessuu dandeettan jechuudha. Qubeetii irra kan jiru kana isa shanaffaa dammoo handwriting kan jedhu kana dammoo harka keessaniin iskiriinuma irratti akkana gochuu dandeettan kalarii barbaadan filattanii jechuudha. Haala kanaan sirreessuu dandeettan jechuudha akka barbaadanii kun argitanii. Kun haala kanaan as keessaa filattanii haala kanaan bifa barbaadaniin haala guddaa kun as biratti guddaa yoo ta'e haala guddaadhaan akkana filattaniitiin sirreessuu dandeettan jechuudha. Isa kanneen shanan kanneen hubattanii jirtan jedheetiin yaada. Leeyeriin kun maal akka ta'e addaan baafatanii tan riikoordii kan jedhu kun dammoo sagalee waraabuudhaaf kun akkana istaartii gootanii kun sagalee waraabaa jechuudha. Viidiyoo hojjetan isaa irratti sagalee dabalataa jechuudha. Sagalee barbaadan galchuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Inni kun dammoo fakkeenyaa fi irra deebisni agarsiisaa jira kun riikoordiidha. Inni itti aanu dammoo mee fakkeenyaa fi wajjin ilaalaa jechuudha. Kun isinii galee jira. Riikoordiin maal akka ta'e kun haala kana isinii galee jira. Inni kun aadiyoo bakka jedhu kun sirba yoo irra dabaluu barbaadan sirba mobaayila keessan keessaa qabdan asirraa haala kana irra dabaluu dandeettan jechuudha. Miidiyaan kun dammoo warra xuuxan kun baakgiraawundii waan barbaadan as keessaa filattanii irra galchuu dandeettan footoo keessan ta'e waan barbaadan jechuudha. Inni kun dammoo bakki kun bakka ittiin fakkeenyaaf viidiyoo daddan kana ittiin qabsiistan jechuudha. Bakka ittiin bantan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Erga kun waa baay'eetu jira jechuudha. Kun akkana haala kanaan dileetis gochuu dandeettan jechuudha. Footoo barbaadan san waan barbaadan jechuudha. Erga xumurtanii geessanii iddoo xiyyaa kana xuxxanii haala kanaan buusuu dandeetta jechuudha. Kun qulqullina isaati 720 jedha. 540 jedha. Kun haala kanaan as bira sirreessuu dandeettan jechuudha. Waan barbaadan jettanii qulqullina isaa achi ekspoortii gootan jechuudha. Kun daawunlood ta'u jira jechuudha. Haala kanaan isiniif qulqullatee bu'aa waan baay'ee tokko namatti tolu waan baay'ee gaariidha. Haala kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Kun bu'ee jira jechuudha. Kun viidiyoon kun jechuudha. Haala kanaan yoo bu'e gaalaarii keessan keessa seef isiniif ta'a jechuudha. Haala kanaan barumsi keenya kan guyyaa har'aa isinii galee jira jenneetiin yaannaa yeroo itti aanus kan maasaree haala addaatiin viidiyoo akkatti wannaattan isinitti agarsiifna akkasumas dammoo sabskraayib share laayikii gochuu hin dagatinaa. Oromoota naqaalii isin jaalannaa hamma viidiyoo itti aanu walitti deebinuuf nagaara nuuf turaa isiniin jedha. Isin jaalannaa horaa bulaa nagaara nuuf turaa isiniin jedha.